Godina Jimmaatti kaawunsiliin dargaggoota musliimaa erga hundaa'ee hojiiwwan garaagaraa irratti argama. Hojiiwwan isaa keessaa ijoon kaawunsilii dargaggoota musliimaa aanaalee godinichaa keessatti hundeessuu irratti xiyyeeffatee argama. Haaluma kanaan kaawunsilii dargaggoota musliimaa aanaa Omoon Addaa hundeessee jira. Sagantaa hundeeffamaa fi jalqabsiisa galmee miseensummaa kaawunsilii dargaggoota musliimaa aanaa Omoon Addaa haala hawwataa fi adda ta'een gaggeeffameera. Sagantaan kun kan raawwatame galma bulchiinsa aanaa Omoon Addaa keessatti yoo ta'u, bakka keessummoonni gurguddoon godina Jimmaa fi hooggantoonni aanichaa argamanitti sirna ho'aadhaan kabajamee ooleera. Miseensonni kaawunsilichaa dhimmoota armaan gadii irratti xiyyeeffachuun sagantaa isaanii golabaniiru. Hirmaannaa bal'aa dargaggoonni gandoota aanichaa hunda irraa dhufan irratti hirmaataniiru. Filannoo hooggantoota dargaggoonni hirmaatan kunniin gara fuulduraatti dargaggoota aanaa sanaa dammaqinaan kan hoogganan hooggantoota haaraa bifa dimokiraatawaa ta'een filataniiru. Miseensota korii hojii raawwachiiftuu filaman keessaa tokkoffaan Abdul Baarii Abdurrahmaan dura bu'aa yoo ta'u, Abdoo Jamaal itti aanaa, sadaffaa irratti Baahir Raayyaa barreessaa, afuraffaa irratti Khalid Abdallaa miseensa yoo ta'u, shanaffaa irratti Usmaan Muhammad miseensa ta'uudhaan filamaniiru. Sagantaan kun kaayyoon isaa guddina dargaggootaa, tokkummaa fi tajaajila hawaasummaa cimsuu irratti fuulduratti hojjechuuf kaayyoo qabateen milkiidhaan xumureera.